Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jechaa kun chaanaalii barnoota herreegaa qabatee isiniif dhiyeessaa jirudha. Egaa guyyaa har'aas kan qabatee isiniif dhiyeessaa isiniin jedhe gaafii shaakalaati. Gaafii shaakalaa barnoota herreegaa kan kutaa 8ffaa boqonnaa 2ffaa waa'ee iskuweerii, kiyuubii, iskuweer ruutii fi kiyuub ruutii wal qabatan sirratti kan isiniif dhiyeesse. As keessatti wanni isin hubachuu qabdanii gaafilee kanneen kan deebiin guutame jira, kan deebiin hin guutamne jira. Kan deebiin guutame kana ofii keessanii suuta jettanii shaakaltanii deebii asirraa mirkaneeffachuu ni dandeessu isiniin jedha. Kan deebiin hin deebine immoo suuta jettanii ilaaltanii kitaaba keessanii wal bira qabdanii haala isiniif hubatamuu danda'uun akka hojjettan isiniin jedha. Wanti sirra akkasa jira yoo ta'u immoo qabiyyeen gaafii shaakalaa keessaa akka isiniif hojjetamu barbaadan komentii irratti mata duree isaa yoo barreessitan gaafilee sanniin yookiin immoo mata duree sana keessaa gaafii isinii fi qormaata isiniif qopheessaa jennee yaadnu isiniif qopheessuun ni danda'ama. Kan hubattanii gaafilee asirra jiran kana shaakalaa yaada keessan komentii irratti akka barreessitan dabalumaan dhaamsaa dabarsina. Haaluma kana gaafiin tokkoffaan iskuweerii barbaaddanii lakkoofsota isiniif kenname kanneeniif iskuweerii isaatii as keessatti gaafii sadiitu jira. A, B, C kan inni qabatu gaafiin tokkoffaanii lammaffaanii kiyuubidha kan isin barbaaddanii A, B, C qabata. Sadaffaan immoo iskuweer ruutidha. Iskuweer ruutiinis akkasuma gaafii sadiitiin inni afuraffaan kiyuub ruutidha. Kiyuub ruutiilleen gaafii sadii qabata. Asirratti wanni isin hubattanii gaafiin kun afran isaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa mata dureewwan garaagaraa qabata jechuudha gabaabaa. Innis waa'ee iskuweerii, waa'ee kiyuubii, iskuweer ruutii fi kiyuub ruutiiti. Asirra wanni isin hubattan ammallee maalidha? Tokko lakkoofsota raashinaalii qabata. Fakkeenyaaf gaafiin tokkoffaan A irratti 6 jedha. Lakkoofsuma raashinaaliiti. B irratti immoo lakkoofsa raashinaalii A irra baafiin barraa'ee C irratti immoo beesimaalii qabata jechuudha. Beesimaalii jira, firaakshini jira, bifa lakkoofsa hundaatiin jira. B irrattis lammaffaa irrattis akkasuma. Lakkoofsa hundaatiin bifa firaakshiniitiin bifa beesimaaliitiin akkasumas sadaffaanis afuraffaanis ni qabata waan ta'eef gabaabumatti akka cuunfatitti isiniif jedhee yaada. Shanaffaa irratti kan jiru immoo gabatee irraa dubbisuudha. Gabatee irraa hanga dubbiftanitti immoo akkamitti akka hojjechuu dandeessan gabaabumatti asirraa ilaaltanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Gaafiin itti aanu gaafii jahaffaa jechuudha. Gaafiin jahaffaanis waa'ee kiyuubii ruutiiti. Kiyuub ruutii akkamitti dubbisuu dandeenya? Inni shanaffaa waa'ee iskuweeriiti. Iskuweer ruutiidha. Torbaffaan immoo gatii ruutotaa barbaadedha. A irratti gaafiin torbaffaan iskuweer ruutiidha. B irratti kiyuub ruutiidha. C irratti immoo kiyuub ruutii fi iskuweer ruutii wal bira yoo kan kennu taate akkamitti hojjannaadha jechuudha. Saddeettaffaan immoo ibsamni yaa wal qixxaataa iskuweerii jedhu keessatti bakka duwwaan iskuweerii sirriitii deebiin isaa yaadha. Sagalaffaan immoo ibsama aan wal qixxaataa baa kiyuubii jedhu keessatti bakka duwwaan kiyuubii sirriidha ta'a jechuudha. Kurnaffaan iskuweerii sirrii kanneen ta'an irra marii jedha. Deebiin isaa A fi baan iskuweerii sirriiti. 11ffaan immoo kiyuubii sirrii kanneen qabate irra marii jedha. Kiyuubii sirrii kan qabate A malee hundi isaatu sirrii ta'a jechuudha. Isaanis B, C fi D deebiidha. Aan garuu deebii ta'uu hin danda'u. 12ffaa immoo reeshoo iskuweerota lakkoofsota lama 36 fi 27 jedha. Reeshoon lakkoofsota kanaa lamaanii meeqa tahaadha? Asirratti bakka 27 kana
meeqa fayyadamtu lakkoofsa biraatii kan isin fayyadamtan kan hin dhufu waan ta'eef reeshoon lakkoofsota lamaa kan 36 fi 49 isa jedhuun fayyadama. Deebiin isaa 6 gara 7. Jechuun maalidha? 36 gara 49 kana square rootii keessa galchitu jechuudha yookiin square root isaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo kiubii lakkoofsota tokko 64 yoo ta'e square rootiin lakkoofsichaa meeqa ta'a? Keessatti wanti nuti barbaade kiubiin lakkoofsa tokko 64 yoo ta'e square rootiin isaa meeqa ta'a? Kiubiin lakkoofsa tokko 64 jechuudha. Kana jechuun gatiidhaa keessa yeroo barbaadani kana kiubii keessa galchitanii jechuudha. Inni 64 kana jechuudha. Naaf ta'an keessanii yookiin lakkoofsichi suni jechuudha. Lammaffaa deebiin isa kanaa fi kun kana jechuun deebiin isaa kan achaaf immoo square rootiin isaa kan jedhuu fi square rootii eenyutti galchitu kanas galchitu jechuudha. Furii kataadha. Deebiin isaa lama ta'a. Kanaaf akka walii galaatitti kiubiin lakkoofsa tokko 64 yoo ta'e square rootiin isaa meeqa ta'a jechuudha. Gabaabumatti barbaadanii immoo kan biraatiin 64 inni kun ruutidha. Square rootii isaa barbaaddu jechuudha. Ruutii kan jalqabaa yoo hojjettanii meeqa dhufaa? 4 dhufaa. Square rootiin 4 wal qixa lama ta'a. 14ffaan immoo bal'ina square dheerinni roga isaa 5 meetira ta'ee barbaadedha. Bal'ina squareetii squareedha waan ta'eef squarein kun lama walitti galuudha waan ta'eef 5 meetira waan jedheef 5 meetira kana si'a lama baay'atanii 5 meetira baay'isu 5 meetira jechuudha. Kunis 25 meetira square ta'a jechuudha. Shanaffaan qabee dheerinni kiubii dheerinni rogaa isaa 4 seentimeetira ta'ee barbaadedha. Qabee kan jennuun immoo dheerinni rogaa S kiubii jechuudha. Waan ta'ame 4 seentimeetira kana maal goona? Kiubii yoo goonu deebiin isaa 64 seentimeetira kiubii ta'a. 16ffaan immoo cube rootiin square rootii lakkoofsa tokko lama yoo ta'e lakkoofsichi meeqa ta'a kan jedha. 17ffaan immoo squarein cube rootii lakkoofsa tokko 25 yoo ta'e lakkoofsicha kana barbaadedha. Gaafilee kana lamaan kitaaba keessatti ni jira waan ta'eef irraa ilaaltanii argachuu ni dandeessu yookiin immoo gaayidii garaagaraatirraa argachuu ni dandeessu. Yoo kan isiniif hin ifne ta'e immoo komentii jalatti deebii isaa isiniif kaa'a waan ta'eef achirraa ilaaluu ni dandeessu isiniin jedha. Egaa gaafileen akka shaakalaatitti yookiin immoo akka yaadannootitti isiniif qabannee kan boqonnaa lammaffaa kana fakkaata. Yeroo itti aanu kan boqonnaa sadaffaa qabannee isiniif hanga dhiyaannutti gaafilee kanneen shaakalaa nu eegaa isiniin jenna. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Nagaa